وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ننجر قرآني مصيبان تكوسين تقو واني سنركا كيسانين دلغت تمالين ننجر أنا كان ندبي واي جولي كينيا ليبيا كيست إيراف دوبرتيدان بفكانان غرفهماني بفكانان برابران بوانو وغا torban arrana yaadadha waggaa ja'a dura waggaa torba dura jechuudha gaafan biyyaa ba'u waan akkasiin dhagaa waan akkasii argaa turre yeroo biyya teenyus waan akkasiin ma dhageenya uummalee biyyaatti akkam akka ta'u odeeffannoon ni qabnaa jechuudha ammoo eega miidiyaatti ol baane wanta hunda arguu jalqabne ammoo sirriitti arguu jalqabne namoonni hedduu walumaan argaa jirra garuu waan isin ajaa'ibu ilaa har'aa wanni kun numatti jira إلى هرّا نمّي نمّت جامسا إنو مقاوما إنو مغرفما بريمي لينا هكا كما دبّتور باسنا أول غافتو أغا دولارا كما فري كما شاني غافتو يجو لنا متو كوچ كان أسوما نغو أسوما غرق أبو أسو أبتو سودان كيسان جيچو وغامي كا سوداني تاي أسو بيكو دكي وفتوف كنا أمو بوؤنسا مونفو لبودا يرو دكي كمو بوؤنسا نفو غرو ني بيكا بيكي namni wallaaleen jiru liibiyaan arramit kan jalqabe waggaa 10 duradha eega guyyaa gaafa waraanni liibiyaanii fi hidhattoonni liibiyaa walloluu eegalaniiti wanni kun jalqabe waggaa 10 dura jechuudha harramiti eegasii eega liibiyaan diigamte as wanni kun dhaabbatee hin beeku takka garuu hilaarraa uummanni keenya hutuma beekutti deema maqaa keenyallee maqaa walii galaallee ofillee cinqaa jira ofillee balleessaa jira kan lubbuun bahe meeqatu jira kan ammoo rukuttaadhumaan miidhame hedduutu jira jechuudha waan kana osoo quba qabu namoota deeman namoota kalama kan milkaa'an hoggaa argu itti jaamsa namni keenya zim jedhee namoonni hedduun hin beeka kan sammuu qaban kan hubannoo qaban suudaan turanii biyyatti deebi'anii karaa imbaasiidhaan takkiin ammoo iqaamaa normaalaan biyya biraa kan deeman hedduutu jiru kanneen kunoo yoo biyya keessanitti galtanii teessan maal ta'a kanarra yoo leestiroo dalagattee jiraattee of dadhabda of nyaachisuun dadhabdu jechuudha osoo beektuu maatti jaamta guyyumaan mubaarak musammaa kottuunuu booy waggaa meeqa mubaarak kana osoo gaafattee waggaa meeqa waa'ee liibiyaa kana quba qaba ni beekallee ni argalleeti yeroo inni duraan suudaan keessa tureetii kaaseen hordofa duraan jechuudha garuu wan namni kuni yeroo tokko qabamee dararamu maaliif fakkeenya irraan fudhanneedha bar maaliif fakkeenya irraan fudhanne nuti yoomiyyuu fakkeenya namoota keenya nu duraarraa fudhachuu dhiisne nullee itti jaamsina garuu asbaanee hawaasatti boo'uun immoo nafu waan kana hambisuudhaa fi tarkaanfii ofii keetii ofirratti fudhadhu an of danda'uu qabu aniin kuni garaa kiyya nan dadhabaa yoon biyya koo keessa taa'e jettee murteeffatte of hin dadhabdu biyyuma kee keessa taa'e yoo kannattee lubbuu kee aarsaa kaffaltee hawaasa cannattee ofis cannaxxuu jechuudha asitti yeroon siniin jedhe namoonni dandeessan hin gargaarnaa jechuu kiyyaa miti garuu bara baraan maaf hin dhaabatudha ofiin namni waan dandeessan hin gargaarnaa jechuu kiyyaa miti garuu bara baraan maaf hin dhaabatudha ofiin namni waan kanarraa please wala gorsinu galatooma